Akkam jirtu kun qarqabaadha. Nyaata aadaa Oromoo Arsii Baalee biratti beekamu keessaa marqi isa tokko. Marqi yeroo hedduu garbuu fi dhadhaa irraa qophaa'a. Urgooftuuwwan uumamaa dhadhaa waliin baqfamanii sunni itti dabalamee bilchaata. Oromoo Arsii fi Baalee biratti keessummaa kabajaa yookiin soddaaf dubartii deessuuf ni qophaa'a. Marqi yeroo cidhaas akkasuma gosa nyaataa gaafa sirnoota garagaraatiif gumaataan dhaqamuudha. Marqi haalli qophii isaatis dura garbuun afamee erga gogeen booda findigamee yookiin tumamee aduun gogfamee eelee irratti ho'ifamuun hansaraan yookiin qolli garbuu keessaa bahee qulleeffamee daakama. San booda abiddarratti bishaan sirritti danfifametti makamee marqama. Marqi bishaan danfaa fi daakuun haalaan walitti makamuudhaan hanga xiillee sirritti bilchaatutti kan eegamuudha. Meeshichi inni itti dhiyaatu gabataa kan jedhamu yoo ta'u, inni xiqqaan isaa immoo qorii jedhama. Gabataan muka waddeessaa fi heexoorraa kan hojjetamu yoo ta'u, callee fi elellaaniin faayamee kal'ee looniin saamsamee qabannaaf akka mijatutti ogummaa jabaan faayamee hojjetama. Warri maatii kennan taane sabiskiraayib godhuun maatii keenya ta'a. Horaa bulaa.